السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان هردفتوتا كبجمو يبسانا تيوب نجينكو بكم جرتان تسنى لكم سنين جتة أنتنس قبي تفكرا وتا أفرفان ونتدي بنجر أما دم قبي كنت هردفان أفيراكين ياديو قبطان يوكاني كرا سبسكرايب شير لايك جوتشون مججبسا سنين أنتنا قبي تفكرا واي أميليت kan qurxummiilee nyaataman irraa xiyyeeffannaa wantoota sooshaal miidiyaa hawaasummaa kan irraa dubbifne irraa kan walitti qabannedha. Qurxummiileen akkuma qaama namaatiif bu'aa qaban, akkuma qaama namaatiif fayyummaa namaatiifis bu'aa qaban, qurxummiilee summaa'oo summii qaban nyaata isaa of eeggannu ogeessi qurxummii summaa'oo kana gara nyaatatti jijjiiru leenjii waggaa tokko kaamila leenjii fudhatee achi booda gara qurxummii kana namaa akka nyaatatti dhiyeessutti seena jechuudha. Namni qurxummii kana nyaate summii isaa wajjin paaralaayis tahaa umrii dheeraa dachii kana irra hin jiraatu. Akkasumaanuu nyaanni kun akkaan qaaliidha. Filipiinii keessatti, Jarmanii keessatti kan argamu jira, Filipiinii keessatti kan argamu nyaatota gosa hedduuti kalaallu har'an haga dhuma viidiyoo keenyatti yoo nu dhageeffattanii nu faana turtan kawaallee irraa barattan ta'a. Kallattiidhumaan gara barnoota guyyaa har'aa qabannetti tarraa turtii introo daqiiqaa muraasaa booda walitti dachaan. Sooranni ni'maa Rabbiin ilma namaa badhaase keessa tokko. Mootiin alamaa soorata bifa garagaraatiin uumee dachii keessatti nuuf facaasee jira. Gaarii fi hamaan wantoota dachii irra jiraatanis nuuf himee jira. Biqiloonni gariin osoo bifa bareedaa qaban summii hamas of keessaa qabu. Gariin ammoo kan bifti isaanii hin bareennetu dhandhama mi'aawaa qabam. Tuna eyeballs yookaan soorata ija qurxummiiti kan ilaallu. Warri Jaappaan qurxummii sooratuun haalaan jaalata. Sanyiin qurxummii tunaa keessaa wanti gatan hin jiru. Ija isaatis keessa baasanii affeelatanii sooratu. Iji tunaa kun qurxummii keessa baafamee gatii salphaan gurgurama. Namoonni soorata kana jaalatanis hawaaja garagaraatiin tolchanii sooratu. Dhandhamni soorata kanaa foon sanyii qurxummii squid jedhamuun wal fakkaata. Wayita hoteela dhaqanii soorata kana ija qurxummii tanaa nama laaltu affeelanii burcuqqoo keessa kaayanii nama qopheessan. Sooranni kunis Jaappaan keessatti beekamaadha. Soorata kana nyaachuun duratti garuu namuu of qopheessuu qaba. Tarii du'uuf yookaan ammoo umrii guutuu laamsha'ee jiraachuuf. Sooranni fooguu jedhamu kun sanyii qurxummii kan buufreesh jedhamurraa tolfama. Qurxummiin kun summii nama 30 ajjeesuu danda'u of keessaa qaba. Qurxummii tokkotu summii nama 30 ajjeesuu qaama keessaa qaba jechuudha.
Sooranni kun Jaapaan keessatti qaaliidha. Namni soorata kana qopheessus kophatti leenjifamam. Leenji isaa kun waggaa tokko guutuu turuu danda'a. Namni kun summii hunda qaama qurxummii keessaa haxaa'ee baasuu qabam. Dogongorri xiqqoon namni soorata kana bilcheessu dalagu nama soorata sana kasaaraa guddaa saaxiluuf danda'a. Lammiileen Jaappaan balaa sooranni kun fiduu danda'u osoma beekanii sooratu. Bara 2000 as qofa namoota 23 oltu soorata kana sooratanii addunyaa irraa godaanan. Kanaafuu yoo lubbuun jiraachuu feetan soorata kana hin sooratinaan dhaamsa keenya. Baaluut. Sooranni kun ammoo Filipiin keessatti beekamaadha. Hanqaaquu irraa tolfamam. Addunyaa irratti hanqaaquun yookaan killeen biyya hundatti bifa garagaraatiin tolfamee nyaatamam. Filipiin keessatti garuu xiqqoo adda godhanii sooratum. Hanqaaquun eega hammatamee ho'aan gara ilmootti jijjiirame booda haadha jalaa baafamam. Osoma wanti cuucii fakkaatu kan lubbuu qabu keessa jiru killeen sun bishaaniin affeelamam. Kana booda hawaaja adda addaa yookaan buhaara garagaraa itti godhanii sooratum. Iskaamool. Amma ammoo gara Meeksikootti deemnam. Ummanni kun akkuma warra Filipiinii hanqaaquu gara laarvaatti jijjiirame sooratuudhaan beekamu. Mixiin hanqaaquu baala gubbaa fi bakka isii mijatetti buustee biraa deemti. Warri Meeksikoo ammoo hanqaaquu kana eeganii gara laarvaatti eega jijjiiraniin booda fuudhanii bishaaniin affeelan. Kana booda dhadhaa yookaan hawaaja garagaraatiin tolchanii sooratum. Hanqaaquun mixii haalaan xixiqqaadha. Garuu hedduminaan waan qabuuf soorataaf nu mataha. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya qophiin irraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Jireenya golgola.